Miidiyaaleen idil addunyaa waa'ee guddichaa haaromsaa maal jedhani? Akkasumas artistoonni Oromoo fi namoonni bebbeekamoon hedduun yaada kennaniiru. Artistii Galaanaa Gaaromsaa kan eenyu dhakaatti baatee eenyutu dhadhaatti nyaata jedham. Artistii Caalaa Bultumee baga gammaddee biyya koo baga gammaddee Afrikaa jechuun dubbatam. Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatiif siidaa misoomaa gadi dhaabuudhaan baga baallii injifannoo gonfattan jedham. Waloo Lataa Qanee Haagaa Abjuu Dhugoomee Kaayyoo Galmagee hidha guddichaa Afrikaa jedham. Artistii Ittiiqaa Tafarii Mormor Abbayyaa fira waltajjii biyyaa hiikaa gamtaa fiixee gulantaa jechuudhaan dubbatam. Egaa guutummaa oduu kanaa qabannee isiniif dhufneerra hanga xumuraatti nu faana ta'aa affeerraa keenyam. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa biroodkaastii warreen maatii keenyanteen ammoo sabskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa tuqam. Komentii jalatti yaadaaf qabdanuuf kaa sheer gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisam. Miidiyaaleen idil addunyaa waa'ee guddichaa haaromsaa maal jedhani? Ibsituu sabdaneessummaa Itoophiyaa kan ta'e hidhi guddichaa haaromsa Itoophiyaa xumuramee eebbaaf goon isaa xiyyeeffannoo dhaabbilee miidiyaa idil addunyaa hawwateera. BBC'n kabajaa Itoophiyaa jechuun kan ibse hidhi guddichaa haaromsaa ifaan eebbifamuusaa gabaaseera. France 24 ammoo Itoophiyaan hidha guddaa miiliyoonota humna elektirikiin fayyadu ijaartee xumurte jechuun gabaase. Itoophiyaan hidha Afrikaa isa guddaa ta'e humna elektirikii miiliyoonotaan ga'uu ishee dandeessisiisu eebbisiiste jechuun kan gabaase immoo Reutersidha. Associated Press gama isaan hidhi Afrikaatti isa guddaa ta'ee fi Itoophiyaanonni abdatan ijaaramee xumurame jechuun gabaase. Del Nation eebbifamuu hidhichaa ilaalchise gabaasa baaseen hidha haaromsaa kennaa haaraa Itoophiyaanotaa jechuun eebbiseera. CNBC Afrikaa fi eejensiin Anadolu Turkii dabalatee miidiyaaleen idil addunyaa hedduun sirna eebbaa hidha haaromsaa guddichaa gabaasaniiru. Artistii Ittiiqaa Tafarii akkas jechuudhaan dubbatam. Mormor Abbayyaa fira waltajjii biyyaa hiikaa gamtaa fiixee gulantaa Abjuu Abboo Dharraa Hayyoo hojii daboo galma kaayyoom akka durii miti akkana wayyaa baga lammiif galtee nooruu Abbayyam ofirraa dhidhiibanii waan keenya baay'ee oromsiisne Abbayyaan namoota of ga'aniin osoo hin taane sabbata ayyoo itti hiikamu hanga lubbuun lammiilee itti kaffalamuun fiixee beem. Abbayyaan keenya baga gammaddan baga gammanne kun fiixee milkaa'inaati jedham artist Ittiiqaa Tafarii. Waloo Lataa Qanee Haagaas akkas jechuudhaan dubbatam. Abjuu Dhugoomee Kaayyoo Galmagee hidha guddichaa Afrikaa kun siyaasa miti kun xiiqiidha. Biyyatu itti xiiqee kumaatamootatu dafqatti lolaasem armootatu gudunfaa sabbataa itti hiikkate galma goomsa isaatii fi namni hin gumaachine hin jiru kun qooda guutuu biyyaati. Kun mallattoo tokkummaa uummataati. Iyyummaan hin daangessine nagaa dhabuun hin daangessine mormiin Sudaanii fi Gibxi hin daangessine uummanni akka jalqabetti dafqee gammachuu xumurate kanaaf addunyaa ragaa baati. Girdi qabeenyaa uummata maraati. Uummanni dukkana keessa taa'ee hidha kanaa fi gumaache amma booda ifa argachuu qaba. Ati iyyeessaa sabbata itti hiikkatte amma booda aara galfachuu qabdi. Uummanni akkuma gaafa geeshootumaa itti waamame gaafa farsoo dhugaatis itti waamamuu qaba jedham Waloo Lataa Qanee. Ustaas Raayyaa Abbaa Mancaa akkas jechuudhaan dubbataniiru. Seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatiif siidaa misoomaa gadi dhaabuudhaan baga baallii injifannoo gonfattan jechuudhaan dubbatam. Artistii Caalaa Bultumee baga gammaddee biyya koo baga gammaddee Afrikaa baga gammaddee obboleettii baga gammaddee obboleessoo baga gammaddan Itoophiyaanotni bu'aa aarsaa waggaa 14tiin baga gammaddan jechuudhaan ergaa dabarsee jira. Artistii Galaanaa Gaaromsaa akkas jechuudhaan dubbatam. Kan eenyu dhakaatti baatee eenyu dhadhaatti nyaata. Hidhi laga Mormor yookaan Abbayyaa mallattoo tokkummaa fi cichoominaati. Biyyi qabeenyaan bareeddii qabeenyi ammoo abbaan bareedam. Oromoon durdur laga guddaa kanatti irreeffachaa akka ture seenaan ragaadha. Lagni kun nuuf iddoo galatarra darbee ormaa fi Sudaanii fi Gibxii fi ammoo koompaasii jiruu fi jireenyaa isaanii ture. Sababa dhiibbaa walgaarreffannaa siyaasaa fi
kutannoo dhabuu dhalootichaanii bakki galataa sun hafee warra baargamaa qofaaf faayidaa kennaa tureera. Garuu adeemsa keessa mul'atni laga mormor hidhuu xinsifame mari'atame hojiitti galuu fi murteeffame abbaa fi haati keenya yaada qulqulluu uummata biyyaatii fi olloota keenyayyuu fayyaduu danda'u kanatti walii galanii qonnaan bulaan barataa barsiisaa fi daldalaan osoo hin hafiin hunduu boondii bitatee Oromoon gaafa lolaas gaafa tolaas yaada biyya fayyadu irratti of qoqqobee hin beeku. Adawaa hanga Abbaayitti gahee leencaa kan baate Oromoodha. Namni jalqabee fi hin xumuru nama ayyaana qabutu nama aadda qabutu waa hojjetee xumura. Warra gamtaa qabutu waan xumureen bareeda. Wanti kun dhaloota keenyaaf salphaa fakkaatus waan tasaatti carraan argame osoo hin taane waan cichoominaa fi tokkummaan argamedha. Hidhichi qormaata bu'aa ba'ee fi aarsaa hedduu keessaa dhufeem arra ifa kennuuf yeroo qophaa'u dursee kan gammadu warra ashaaraa achi keessaa qabanii jalqabaa hanga dhumaa xinnaa guddaan itti cichoomtanii milkeessitan galatoomaa jedham Artist Galaanaa Gaaromsaa.